labsa baase kun maal godhe arraantana gaafa suuraa Abiy Ahmed itti taphatanii jaartiidhaa wajjin miidiyaan biyyaa guddaan maxxansu isaan hundinuu caljan kuni jibbaa lafirraa oromoodhaaf qaban jibbaa OMN'dhaaf qaban jibbaa seenaa oromoodhaatiif qaban garsiisa ifatti waan kana OMN'n yaada ummataa irratti fudhatee gabaasaa bal'aa irratti dhiyeessuu qaba. You need to use this chance. Gaafa chance kana argattan itti faayidaa waa warri OMN'dha. Sodaatanii madin deebina. Gaafa carraa kana argattan jarrinuu isin gubbaa dhiichisa. Arra guyyaa guutuu keessummaa dhiyeessitanii yaada ummataa fuutanii asirratti hojjechuu qabda warri OMN. Girmaa guutamaadhaa dhageessa. Asirraa dalaga. Jarri silaa arra hawaan kana billeesse OMN taate baatii guutuu jarri waan kana irraa haaso namni ugguu carraa arkate akka gaarii gakkaa'ee dha'uu qaba arra rabbiin dhugaa teessan baasaadhaa jira dhugaa teessan shira dheengadda isirratti dalagame arra rabbiin isinii baasaadhaa jira warri OMN'dha arraan tana yaada ummataa oromiyaa guutuu keessaa afaan amaaraatii fi afaan oromootiin afaan somaaleetiin waan arra maxxane kana ragaadhaaf dhiheessitanii yaada ummataa fudhattanii peejirii gubbaa kaa'uu qabdan. Tooftaa miidiyaa amaaraa kana bara tooftaa jara amaaraa kana bara waan xiqqoo takka guddisanii samii kaayan arra wanni Itoophiyaa keessatti waan takka addunyaa irratti tahee hin beeyin. Prime Ministeri biyyaa xiqqeesse miidiyaan inni hogganu miidiyaan inni horii baasuufiitu miidiyaa inni hogganuutu Prime Ministeri biyyaa xiqqeessee qaaneesse waan kana OMN keessummaarra qopheesse yaada ummataa dhiheesse afaan amaaraatiin afaan oromootiin yooni arra guyyaa guutuu irran oolle isiniif jira jechuudha isiniif jira itti jabaadhaa ijoolleen social media gubbaatis waan kana gaqqabaati irraa haasawa waan kana gaqqabaa nuti oromoon yoo ifiif haasawanne malee nama nuuf haasawu hin qabnu nama nuuf dubbatu hin qabnu miidiyaaleen afaan oromoodhaa dubbattan miidiyaaleen dantaa oromoodhaatiif dhimmamtan hundinuu arraan tana waan kana irraa gabaasaa ONN BBC afaan oromoodhaa VOA afaan oromoodhaa waan kana irraa yoon gabaafne rakkoodha qabdan gaafa rakkoon oromoo keessatti dhufte qiyaamaadha kaan arra isiniis miidiyaan afaan oromoodhaa dubbattan miidiyaan oromoodhaan hogganamtan miidiyaan oromoodhaaf dhimmamamtan waan kana irratti fokus godhaadhaa Ethiopian Broadcasting Corporation kana daaraa godhaa akkan amanamne akka xiqqaatu akka uummanni dhageenye salphisaa huccurraa saaqaatii uummata agarsiisa maallaqa horii uummata keenyaatiin dalaga garuu duulli isaanii guddaan OMN duulli isaanii guddaan oromoo sagalee dhoorkuudha kanaafuu carraa arkattanitti faayidaa'uu bara carraa arkattanitti faayidaa'uu bara mee OPDO irra maal jette mee jarri OPDOdha ka OMN duulu OMN haa cufamuujuu ka sagalee oromoodhaa ukkaamsuu barbaadu ka oromoon bilisoomte juu ka aabbichuun kabaja qabajuu aabbichuu keessan arraan tana miidiyaa isin hoggantaniitu xiqqeesse miidiyaa maallaqa oromoorraa wali qabdanii baaftanii fiitu aabbichuu keessan siree gubbaa dhiitee siree jala buusee zinnaa siree gubbaa kaahee Daaniel Kibret duubaan ol baase mee OPDO where are you today jarri OPDOdha mee dabballoonni OPDOdha yoo nama taatan EBS irraa dubbadha mee dabballoonni OPDOdha warreen abbichu jettan mee yoo nama isiniin jedhani waan arra amaarri abbichuu godhe kana mee irraa dubbadha yoo nama taatan irraa dubbadha maaliif amaarri gooftaa keessan irraa dubbattan akkuma gooftaan keessan Abiy amaaraaf salaatutti isiniis amaaraaf salaattanii jechuudha akkuma Abiyyiin zinnaa sodaa mataa gaqqabee ol seenutti isiniis amaara ollaa keessanii sodaa guu amaara gartan mataa gaqqabdan kalee nama afaan Tigree dubbatu gartan OPDO mataa gaqqabdee salaatti hoogganaa ta'uun dhabuu nama afaan Tigree beeku namni afaan Tigreedha OPDO bira dubbannaan OPDO'n isalaattiif arras OPDO'n PP taateeti nama afaan amaaraa dubbatu gugarte OPDO'n isalaattiif ummata rabbiin namaaf salaatuudha
ummata najisa namumaa gajjechuudha rabbiin isinii uume. Look at yourself. Mee arraas baa dubbadhaagaa. Hugguuni amaarri OMN dulaa isiniin jee as baatanii akka sareedhaa waccu akka saree duttan opinion akka saree duttan wiic wal jalaa dabballoonni keessan hogganoonni keessan faayidaan qabdan. Mee arra yoo onnee qabaattan waan amaarri isinirra dalaga kana as baatii dubbadhaa opinion as baa dubbadhaa. Arra xiqqaattan arra isinitti hin hafne opinion arra mootummaa ta'uun keessan hafeeti ashaangulliitii ijoolleen taphattuun taatan miidiyaa isin hoggantaniitu isin xiqqeesse. Miidiyaa isin hoggantan miidiyaa isin deemtaniin miidiyaa isin horii baaftaniif nama isin dalasiiftaniitu arraan tana hoggana keessan xiqqeessee akkas godhe. Sooshaal miidiyaa gubbatti suuraan namaa ni badde normaal. Namoonni sooshaal miidiyaa gubbatti yoo balleessan rakkoon qabu. Garuu miidiyaan guddichi biyyaa Ethiopian Broadcasting Corporation Prime Ministeri biyya keessanii kan isin hoggana keenya jettaniin akka ashaangulliitiidhaa xiqqeessanii itti taphatan. What is your reaction? Opinion. Akkuma kalee hogguu afaan Tigreedhaa dhageessan mataa buuftee siraattan. Arraas rabbiin nama bitamuudhaa uume waa takka opinion isin humaa isin jiran dhugaa dubbachuudhaaf opinion waa takka rabbiin uumaa hogguu uumu isin bitamuudhaa isin namaa ergamaadhaa hujiin keessan kanuma jee isin ramade rabbiin gooyitaan hogguu isin uumu dubbii si galte sila akkas ta'uu baatte arra sodaa amaaraa ifirratti fincaantan kalee Tigre sodaattan. Tigreetu hudduu keessa dhiitee olii gad isin erga qoonqoo isin dura keessee isin nyaachiftee isin qubsteeti ummata keessan fixaa itti isin ergite. Arrammoo nafxanyaatu akkas isin godhaadhaa jira yaa opinion. Maqaa jijjiirrattanu maqaa kiristinnaa isinii baasanii opinion irraa piipiti isin jijjiiranii macaawachaa guddaa keessanirraa hanga xiqqaa keessanitti opinion waan nafxanyaan taphattuuni kaleedhaas TPLF taphachaanii ture. Arraan tanaas nafxanyaadhaatu isiniin taphata yaa opinion. Isinitti himna isiniin galu isin abaarra isiniin galu isin faarsan isiniin galu gadigalo ummata gadigaloo walgeessa gadigaloo namaaf ergamuudhaaf rabbiin uume opinion. Abiyyi irraa eegale Abiyyi haadha abbaasa jalateeti dhaqee qaceelee TPLF ergamaa ture amma 27 kan takkaa abbaasaatiin ergamini mallasii ergamaa ture amma 27 Abiyyi. Abbaan isaa irraa hongawee osoo abbaan isaa irraa gammadini mallas irraa gammade. Arraas Oromoo dhafiinja osoo Oromoon guyyaa tokkotti hin oolini nafxanyaan ergachaadhaa jirti jechuudha. Look at yourself. Mee yoomuma guyyaa tokko iftaatanii ifiin boontanii jiraatan yaa opinion. Yoo iftaatanii anis namettanii anis nama akka namatti yaa jiraadhu anis nama mee ergamullee baadhu wal qixxaadhee namaa wajjin haa jiraadhu itti yoo yaaddan. Kana bar salphattaniiti ummata Oromollee salphiftan opinion. Meef laala arraan tana miidiyaan isin hoggantan hogguuni Prime Ministeri isin keessaa bee opinion keessaa bee ka isin ilma baagadaa ittiin dhaadattan hogguu hangas takka xiqqeeyse arra isin cuftinuu afaan qabatte yoo dubbanne nafxanyaan nun dhiiftu amaarri gooftaa keenyaa. Yoo afaaniin dubbanne dooguruun malchiisaa jarri gooftaa keenyaa nutti aaraa aangurraa nu kaasanii maal jennee dubbannaa rakkoon teessan opinion. Yoo kana dubbanne akkamitti dubbannaa dura wal marannee yoo kana dubbanne jarri gooftaan keenya nutti aaraa akkamit dubbanna akkamit dhiyeessina taayee danda'a asbee dubbadhu mee taayee mee asbee dubbadhu mee hafuur tokko baas taayee danda'adha. Mee hafuur tokko baasi mee arragaayoo dubbatteesi mee EBC komadhu mee taayee danda'adha. Akka OMN arrabsaa ooltu akka OMN duraa ooltu mee arra nama siin jedhanii taayee mee arra nama siin jedhanii EBC itti dubbadhu waan rabbarreessi. Yaa sare qorii namaa irraa buutu akka dho'itan namaa ergamuu takka dho'itan
isin kabalanii hudduu keessa dhiitaadhaa isin ergachuu takka dhoytan iftahuu hin dandeeysan silaa isin gooftaan keessan nafxanyaan gooftaan keessan TPLF isin uumteeti ama 27 ergamtanii fi gooftaa haaree harkattanii ammaas gooftaa haaree harkattan kana Oromoo irratti fi'uu yaaddan sigilee ama 27 gooftaa keessan TPLF akka Oromoo nyaatu akka dhiiga Oromoodhaa dhugu Oromoo irratti qabdanii taa'anii turtan OPDO'n amma gooftaa haaree harkattan kana Oromoodhaa wal barsiisuudhaaf lakki dimokiraasiidhaa jala bulaa ummata keenya rakkoon qabu nuti bilisoomnee jirra jarummaan kun haa nu bulchuu isin zalaalam milisummaan isin yaataniintu maali OPDO zalaalam wahii yaatan ama 27 aboo jalaa dhaabbadhaa jara kana isinis nama aboo namni afaan Tigraay dubbatu qofti maa isin ergata isinis qoyyaa waa nama taajinneeti isin xiyyaadhaa turre ama 27 again amma unoo haareetti nama afaan Amaaraa dubbatu gugartan akka bareedan akkatti lafarra horiitan maakkaniif gootan nama afaan Amaaraa dubbatu gugartan akka lafarra feeydan nu dhufeettanii gooftaan keenya deebiteen maasii ifirratti nu ollee Oromorrellee haa'uudhaaf Oromoodhaan hunoo jala bulaadhaa hugguu Amaarii waa dubbate akka bareedanii Oromoo kaatan OMN hugguu jarri nafxanyaadhaa OMN duule isinis OMN cufamuudha qaba girrisaadha laal dura girrisaa kana mangaa Amaaraan nuun jee Daaneel Kibratiin nuun jee OPDO'n isa jalaa qabdeeti girrisaa nuun jette amma jechi girrisaa jiru taayyee danda'a afaaniin bu'u maaliif gooftaasaa jee goftaasaa Daaneel Kibratiitu nuun jee OPDO'n hundi jalaa qabdeeti girrisaa qeeroon girrisaadha qarreen girrisaadha ummata girrisaa waan beeyin ma eenyu gammachiisuudhaaf Daaneel Kibrat goftaa isaanii nafxanyaa gammachiisuudhaaf ummata Oromoodhaa xiqqeessan kalee gaafa TPLF jirtus maqaa ashabbaarii maqaa badaa Oromoodhaa kennaniiti Oromoo xiqqeessaadhaa turan arraan tana mee remember this maqaan girrisaaju maqaan mangaaju dura eessarraa be beeta mangistirraa be eenyu barreesse Daaneel Kibratiitu barreessee miciyyoo sanitti kenne achirraa dura maqaan mangaaju nu mogga'ee jechuudha warri jalaa qabee hafarsaadhaa jiru hundi isaanii OPDO'dha taayyee dandaadha amma waan barreessu hunda keessaa girrisaan dhabu gooftaasaatu Oromoodhaan ji'ii je'ee nutti ergee jechuudha dabballoonni OPDO'dhaa hundi isaanii waan barreessan keessaa jecha girrisaaju jecha qeeroo xiqqeessu qarree xiqqeessu kana hin dhaban eessaa fidan gooftaa isaanii nafxanyootaa dura nuun je'e wanni isaan godhan hundinuu nafxanyaa gammachiisuudhaaf ilmaan Oromoodhaa xiqqeessuudhaaf jechuudha kana hunda akkuma lafaa kaanee ragaa malee isin ergamtoota diinaati isin jechaan jirru akkuma lafaa kaanee ragaa malee Abiyyiin ergamtuu TPLF tureeti TPLF jalaa bahee amma ergamtuu nafxanyaadhaati jechaadhaan jirru ragaadhaan wajjin ka biyya bulchaa jiru Daaneel Kibrati Dooktar Abiy Ashaangulliitiidha Ashaangulliitii hojiidhaan raawwachiisan hojii raawwachiiftuu Daaneel Kibrati gaafa masgiinni meeqa gubatu Daaneel Kibrat as baheeti daranuutu islaama arrabse Abiy hojii raawwachiiftuudha addeebi'eeti akkuma abbaa isaayyeedha likkinnaas gabbaachawalle maaliif Daaneel Kibratiitutti aaraka yoo waan biraa dubbate Daaneel hin dhiisu galgala bakkatti galuun qabu zinnaash hin dhiiftu sigalee akkana keessa jirraa jechuudha OPDO that is you isin akkana OPDO'n akkana kanaaf isin ibsa gartee kanaaf bu'aan qabdanii isiniin jenna kanaaf isin dadhaboodhaa isiniin jenna kanaaf ifii xiqqaattaniiti ilmaan Oromollee xiqqeessitanii wanni isin gootan hin toltu hin bareeddu OPDO wannummaan isin gootan takkalleen hin bareeddu takkalleen
oromoodhaafi miti isiniifuun toltu wanni isin gootan OPDO isiniifu boodara xiqqaattaniiti annaan dogoggoree ana kanan seene achi keessa taa'een uummata kiyyaaf dalaga jedheetiini ani maarree jedheetiini as deetiin masooyi woyi waattan eega waa meeqa gaddaaftanii ibbileessitan booda deebitanii woyi waattan kana booda woyi waachuun hin jiru dalaydan amma uummata keessa dalagu dadhabdan keessaa bahu diinaa ergamaadhaa ulee diinaa taatanii uummata keessan dhaanaadhaa lakkii kana booda dhiifama nuu godha anniin dogoggora hin jiru walitti himaadhaa jirra ama 27 dabrees dogoggorin turre warri OPDOdhaa hin dogoggorre beekaa goota waa hundaa'u dhiinni oromoodhaa harka keessan gubbaadha jira daranuutu maas ifit dabalaadhaa jirtan xiqqeenya gubbaan xiqqeenya keessa galaadhaa jirtan akkasi dhugaa dubbachuudhaaf arra guyyaa guutuu eeguuf hin ta'a arra guyyaa guutuu laala miidiyaa amaaraa miidiyaa naftanyaa laala miidiyaa Itoophiyaadhaa laala yoo isaan jecha tokko dubbatan dubbisan eega fordofa oromoodhaaf badii qaba gusa kalee garuu dheengadda OMN'n osoo badiin dalagini girmaa guutamaa dhaqee jarjaree dhiifama gaafatee isaa eegani dhiifama gaafate booda waajjira muummicha ministeerarraa ibsa baasanii itti gaafatamuudha qaba OMN ni jedhan jechuudha maaliif OMN cufuu barbaadan sigalee arra jala deemaatii laalaa hordofaa miidiyuma amaaraa ka afaan amaaraa dubbatu hunda mee laala arra waan kana dubbachuun ta'an yoo dubbataniis wadaawnu ይቅርታ ጠይቀዋል ችግር የለውም akka taasutaan garuu OMN ከደቂቃ shanitti osoo badiin billeessin girmaan jarjaree dhaqee dhiifama gaafate eega gaafatullee badiin isaa irraa nafne dhiifamni hin godhamneef jechuudha mootummaadhaanis nafxanyaadhaanis dhiifamni hin godhamneef OMN'dhaaf sigalee Dr. Abiyyiin hangas takka salphatee ummata oromollee salphise wanni irraa dubbannuuf salphinnisaa oromoon hanqatu jarri oromoodha ja'an badawa jarri oromoodha jeeti akka ashaangullitiidhaa sookita dukkaanii Daaneel Kibrat itti taphata qaaniinsaa oromoodhaafis qaaniidha jarri duuba oromoo እኮ ነው ጀይን ኦሮሞ ነው እንጫወትበት እንደዚህ እናርገው ይሄን ሞኝ ይሄንን ከብት ይሄን ደደብ ጀይን ዳይር ከርፋን ዱወራ አይርገተኒ እኔ ደቀይቲ እሺ ጌታዬ ምን ላርጋውን ስንት ሰው ልግደል ወደ ወለጋ ጦርነት ላውጅ ሲገሌ ወኒ አቲ ጎት ዩ አር ጉድ ኢን ዳት Dr. Abiy ati kanatti gaariidha gooftaa koo maaliin godha oromoon ajjeesa namni qaanfannisa OMN cufsiisu ammaan cufsiisaami hirzigaa bakkeen ምን ትቆማለህ ሄዶ OMN ናዘጋ እሺ ጌታዬ ጠብቀኝ ትንሽ ሲገሌ namni akkanaa biyyaa miti faamilii ifii hogganuu hin danda'u you cannot faamilii ifii hogganuu hin dandeessu Dr. Abiy biyyaa miti faamilii maatii teetiin deemuu hin dandeessu you cannot kun ragaan miidiyaa ati hoggantuutu akkana si godhee afaan si qabsee teessa xiqqaattee qaanoyte waan takkaa addunyaa gubbatti hin ta'initu sirratte waan takkaan dhagamin sirra dhageenya shame on you akka ati waa takkan goone akka ati humnan qabne minim waagaan deellee yaaqallu kanaaf godhan akka ati faayidaan qabne sarkaniiti waan kana si godhan sigalee faayidaan qabdu waa takka godhuu dandeessu sigalee maccaawacha amaaraa taatanii jechuudha ammaas deebitanii osooni nuti TPLF jalaa baatanii dhiiromma jarri kun if bareeti walii namaan ergamuu jennee isin eenyuuti deebitanii maasii Daaneel Kibrat
إدانو أن أوبيدومان أما ناقلي دور بيخ دور كتي قبوين بيخ دور إذا أوبيدي أمان إذا إرجمتو تاني أممون هنجم تكميت لك أبدي أما ناقلي هنجم تكميت لك أبدي سمو ساني جرى كمت جرى تقولوا عندن دنجراد سمو ساني أكمت وان كنا بعد لتجرى شو دنديس وان هدو نما جابسيسو هدو أوبيديون أمتا واو الفكاتا تقول كبني أمارك أويتك كان أولي قدريو لا هقولي أمارك وان فكاتن أبي يوم فكات فولسا كجبوسه فولسا خنم فول مسكينة قده فول قرته إشي جيتاي جو قرسيس إشي جيتاي أنتن دالكو إشي جيتاي منم تجري اللهم أرى فصم الله أرى قال له إن أنت بله أرى قال له منم تجري اللهم